Waraana Iraan guyyoota 40f walitti aansuudhaan gaggeeffame booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lamaaf turu jaarsummaa Paakistaaniin wayita labsamu Ameerikaanis Iraanis injifannoo labsatan. Keessattuu qondaalonni Ameerikaa galma karoorfanne bira waan geenyeef Iraan aleeluu dhaabnee jedhan. Kun hangam dhugaadha? Hamza Hussein. Kaayyoo guddaan Pirezidaanti Doonaald Tiraamp waraana kanaan milkeessuu yaadee ture Iraan meeshaa waraanaa niwukilaraa oomishuu humna dandeessisu akka hin qabaanne gochuudha. Iraan garuu jalqabarraa kaastee meeshaa akkasii hidhachuuf karoora akka hin qabne ibsaa turte. Waraana guyyoota 40 booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu amansiisaa hin taane hojiirra ooluu jalqabus haga ammaatti Tiraamp dhimma niwukilaraa irratti bu'aa ifatti mul'atu argachuu isaa ragaan agarsiisu hin jiru. Bara darbee yeroo waraanni guyyoota 12f geggeeffametti Ameerikaan buufataalee niwukilaraa Isfahaan, Foordoo fi Natanz keessa jiran irratti aleellaa geggeessiteen humni niwukilaraa Iraan barbadaa'uu himee ture Tiraamp. Waraana torbanoota 5 bara kanaa boodas ammas Iraan kuufama yuuraaniyemii isheef hafe qabdi. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp galteewwan niwukilaraa gadi fageenyaan qotamanii awwaalaman qotee baasuu fi maqsuudhaaf Iraan waliin akka hojjetu ibseera. Haa ta'u malee ammas taanaan Teheraan dhimma kanarratti diddaa itti ufteetti. Guyyoota itti aanan keessas dhimmi kun marii Ameerikaa fi Iraan magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaad keessatti gaggeeffamu irratti qabxii ijoo akka ta'u ni eegama. Kan duraa caalaa hoggansa shakkitoota ta'an kan qabaatte Iraan irra deebiin haleellaan Ameerikaa akka irratti hin raawwanneef ittisuuf jecha humna niwukilaraa ishee gabbifachuuf fedhiin qabdu ni dabala malee hir'achuu hin danda'u jechuun kanneen falman ni jiru. Tiraamp waraanni jalqabamuu isaa yeroo labsetti galmawwan kaa'e keessaa tokko Iraan keessatti jijjiirama mootummaa fiduu kan jedhu ture. Yeroo sanatti haleellaa Ameerikaa fi Israa'el raawwatan yeroo dhaabbatutti Iraanonni mootummaa isaanii akka to'ataniif waamicha dhiyeessee ture. Guyyootaan booda ammoo sirni bulchiinsichaa haalduree tokko malee akka harka kennatu gaafateera. Garuu ta'uu hin dandeenye. Israa'el hogganaa waliigalaa Ayatollah Ali Khamenei dabalatee aangawoota olaanoo Iraan baay'ee ajjeeftus ilmi hogganaa waliigalaa duraanii Mujtabaa Khamenei bakka bu'aa ta'ee filatameera. Humnoonni Ameerikaa Pirezidaanti Nicolas Maduro biyya isaa Venezuelaa deemanii ukkaamsanii fudhachuun mana hidhaa New York galchuun hoggansa biyyattii fedhii Washingtoniif kan bitaman akkuma taasisan Iraan irratti akka dabalan abdii godhatee ture. Wanta akkasii Iraan keessatti ta'uutti dhiyaachuu isaa garuu ragaan tokkollee hin jiru. Aangawoonni olaanoo Pirezidaanti Tiraamp Ameerikaan humna misaa'ilaa kan itti furguggisan diroonii kan meeshaa waraanaa oomishanii fi humna galaanaa barbadeessuu dubbatu. Waa'ee kuusaa misaa'ilaa fi diroonii ibsi kenname garuu odeeffannoo basaasaa miliqee bahirraa kan ka'een shakkisiisaa ta'eera. Akka odeeffannoon basaasaa kun agarsiisutti Iraan waraana kan dura kuusaa meeshaa qabdu keessaa walakkaa kan ta'u akkuma qabattetti jirti. BBC'n yaada falmisiisaa kana ofiin hin mirkaneeffanne. Kanas ta'e sana bulchiinsi Tiraamp jalqaba waraanaa kanarratti galma kaawwatee ture adeemsa keessa jijjiireera. Jijjiiramni mootummaa Ameerikaa fi Israa'el kaayyeeffatanii turanis hojiirra ooluu hin dandeenye. Gama kaaniin waraanni kun Tiraampitti diina hedduu horeera. Michuuwwan isaa addunyaa yaada isaa mormuun qormaata itti ta'eera. Yeroo Iraan ulaa Hormuz to'attee turte haasaan Pirezidaanti Tiraamp kennan irra deddeebiin jijjiiramaa ture. Michoonni US ulaan kun akka banamu gaafataniiru. Yeroo kaan US deeggarsa isaanii akka hin feene dubbataniiru. Xiqqoo turanii immoo michoota isaanii waraana kana keessaa qooda fudhachuu hin barbaanneen dabeessa jechuun arrabsan. Pirezidaantiin US waadaa walta'iinsa kaaba Atlaantik neetoo illee qeeqanii turan. US waraanni jabaan ijaarte olaantummaa ishee yeroo dheeraaf kabachiisee tura ilaalcha jedhu qabu Pirezidaanti Tiraamp. Biyyoonni Awurooppaa garuu eegumsa US irraa of fageessuuf filmaata garaagaraa ilaalaa jiru. Haalli kun Chaayinaan faayidaa tarsimoo fi dinagdee akka argattu gochuu danda'a. Wanti Tiraamp Washingtonitti qeeqni akka irratti ka'u godhan keessaa tokko kanadha. Miidhaan waraana kanaa hamma yoonaan shallagamne. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu yookiin mariin gochuuf yaadame yoo fashale gatiin Ameerikaan kaffaltu kan kanarra caalus ta'uu danda'a. Ameerikaan waraana kanaan doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu dhabdeetti. Misaayilotaa fi xiyyaarota gatiin isaanii akkaan qaalii ta'e fayyadamuun Iraan haleeluun baasii hedduu dabaleera. Gama kaaniin Iraan ammoo dirooniiwwan gatiin isaanii akkaan rakas ta'e waan fayyadamtuuf kun ammoo Ameerikaan gama tokkoon dirooniiwwan kunniin qolachuuf gama kaaniin immoo Iraanuma haleeluuf meeshaalee waraanaa gurguddoo sirna misaayilaa gurguddoo xiyyaarota gatiin isaanii qaalii ta'e waan fayyadamtuuf kunis baasii Ameerikaatti dabala. Biyyoonni kunneen ammayyuu walitti dhaadachuun dhiisne dhukaasa dhaaban malee waraanan dhaabne. Kanaaf iyyuu mariin amma geggeeffamuuf jedhu yookiin immoo dhukaasi dhaabuun torban lamaaf itti fufa jedhame kun erga biyyoonni kunniin gamanuma walitti dhaadachuu eegalanii akkamiin milkaa'a kan jedhu shakkii namatti uuma. Tibbana fooramiin magaalota Afrikaa as magaalaa Naayiroobiitti gaggeeffamaa ture. Aangawoonni biyyoota Afrikaa hojii magaalota isaanii guddisuuf hojjetan muuxannoo isaanii warreen kaaniif qoodaa turan. Gareen ministeera misooma magaalaaf bu'uuraalee misoomaa Itoophiyaa adde Caaltuu Saaniidhaan durfamu sagantaa kana irratti argamaniiru.
muuxannoo Finfinneen magaalota Afrikaa biroof qoodde Aslii Galgaloo gaafatteetti. Guddina magaalotaatiin alatti guddinni diinagdee nuti fiduu dandeenyu hin jiru ilaalcha jiru sadarkaa muummicha ministeera keenyaatti qabamuudhaan foorumii magaalota Afrikaatis akka hundaa'u godhuu keessatti gahee olaanaa akka qabu kaasu. Hojiin misooma kooriidaraa magaalota Itoophiyaatiin wajjin wal qabatee hojjetamaa jiru magaalaa Finfinnee irratti hojii seenaadhaaf ta'u hojii raajii jettee kaasuu dandeessu hojjannee jirra. Wanni hedduu nama dhibu magaalonni amma biyyoota hedduu arguu dandeenya. Magaalonni hedduu dullooman isaan san deebisanii tiraansfoorm godhuu mataa isaatiin hedduu nama dhiba. Maaliif jennaan keessattuu seenaa Itoophiyaa keessatti haalli magaalonni keenya mataa isaaniitiin ittiin bocamanii fi ittiin uumaman hegaree fuula duraa magaalaa taatee namni keessa jiraataadhaan osoo hin taane haala taa'umsa kaampii mootummaa yookaan waraanaa giddu galeessa godhatameeti uumame. Hojiin nuti hojjenne irratti kufuu hedduu qabaa, ka'uu hedduu qabaa, chaalenjii hedduu qabaatus garuu magaalonni keenya sadarkaa ittiin qaanfannu irra osoo hin taane sadarkaa ittiin boonnee magaalota keenyaaf biyya barbaaddera deemnee ittiin muuxannoo biyya keenyaa uummata biraatiif sakkaataan yookaan biyyoota biraatiif sakkaataan dabarsinu geenyee jirra. Gatii hedduu kafalame. Qormaanni isa mudatu maal fa'a? Menuutti hedduudhaa qaba duuba isaatiif. Fakkeenyaaf ilaalchi uummanni achi keessa jiraatu mataa isaatiif walii qabu. Sirna dhufaa dabraa jidduutti haalli wal quunnamtii sabootaa, haalli wal quunnamtii waliin jiraachuudha, haalli wal quunnamtii guddina biyya tokkoo ittiin ilaalamu. Saba tokko fayyadanii saba tokko miidhuu ilaalchi jaamu kunis duuba isaa waan jiruuf akkuma salphaan lafaa kaatee wanni ati yaada gaarii yoo taate yaada bareedaa yoo taate yaada kana fuutee gisoo san hojiirratti oolchee jechuudhaaf hedduu rakkoodha ta'a. Kuni chaalenjii tokko. Lammaffaa aadaa hojiitii wajjin dhimmoonni wal qabatan aadaa gaggaarii qabna akka Oromootti akka biyyaattis aadaa gaggaariin aadaan jajjabaachuu qabu aadaan biyyoota biraatiif illee muuxannoo ta'uu danda'an akkuma jirutti aadaan immoo dadhabsiisaa aadaan jijjiiramuu qabu aadaa hojiitii wajjin wal qabatee jirus innis akka rakkootti. Man jireenya gatii madaalawaan yookiin kira madaalawaan akka namni argatuuf biyyoonni Afrikaa hedduun waan akkasii ijaaraa jirti. Keenyan fakkeenyaa fi miindaa namoota irraa kutaa manneen affordable housing ijaaraa jirti. Sun akkam jira? Istiraatejii manneenii poolisiin of danda'ellee duraan hin qabu. Amma garuu poolisii qopheessinee jirra. Poolisiin jiddu galeessa godhannee istiraatejii yookaan immoo tarsiimoo qopheeffannee qabna. Man jireenya kan ijaaruuf amma mootummaa qofaa miti investoroota galchatanii jechuudha. Dhaabbileen adda addaa miti mootummaa ta'uu danda'a. Dhaabbileen seektara dhuunfaadhaa ta'uu danda'a. Akkuma carraa investimentii kaanitti hundinuu ilaalame mootummaanis gahee isaa akka baachuu danda'u. Namoonni dhuunfaatis gahee isaanii baachuu akka danda'an opportunity adda addaatti akka fayyadamuu dandeenyu yookaan waldaan ijaaramanii ta'uu danda'a. Hojiin hedduu abdachiisaa ta'e amma mootummaa jijjiiramaatiin asitti hojjechaa akka jiru arguun ni danda'ama. Gaafa misoomii kamiyyuu dhufu gungumiin hin dhabamu. Komiin jirtu keessa mootummaan gaafa man deega kana beenyaa namaa hin kaffalu yookiin namoota man irra deegan kana deebi'anii man bira hin argatanii ka jedhan faatu jira. Duraan saba tokko fayyaduudhaaf saba biraa cleansingii faadha. Demographic changeidha. Akkana jaanii warri gaafatan olola karaa deemaan ololu numa jira ololli bal'aan akkas turu. Qabatamaadhaan immoo gaafa laalamu namoonni dhugaa rabbii dubbachuudhaaf haalli jireenya isaanii akka namoomaatti hedduu nama dhagahamu. Namoonni yoo xiqqaatee mana dhiqataa yookaan immoo mana fincaanii namoonni hin qabu. Saba kamuu haa ta'u lammii Itoophiyaa ta'uu isaa qofaan lafa sanirraa ka'ee sababa hojii kooriidara misoomaa kanaatiin mana isa madaalu mana nama madaalu gaafa kennamuuf yaadni duraan dubbatamaa ture sun ololli sun gungummiin sun hundinuu dhabamee jira. Akkaataa saniin keessa bahuu dandeenyee jirra. Hojiin nuti kooriidara misoomaatiin hojjetaa jirru kun magaalaa Finfinnee jalqabne gara magaalota Itoophiyaa 76 lakkaawee magaalonni Finfinnee hojii kooriidaraatiin bifa isaanii haala isaanii jijjiiruudhaan sochii diinagdee olaanaa keessa galanii jiran. Magaala tokko qofa kaasee yoo dubbadde magaalonni biraa waan irra laalaniif malee isinummaan dhuftanii waliin geessanii waan ajaa'ibaatiif hojjetamaa jiru. Fedhiin mootummaan qabatee deemu gartummaa tokkollee kan of keessaa hin qabne ta'uusaa arguun ni danda'ama. Garuu adeemsa kana keessatti namoonni gaafa lafa isaanii seeraan qabatanii jiraatan gaafa irraa fudhatamu beenyaan akka kafalamuuf. Kan beenyaa kana immoo arginu manni akka kennamuuf mana daldalaattis haa ta'u manni jireenyaa argachaa akka jiran guutumaan guututti hojii maleekaa hojjennee jechaan jiru. Hojii kana keessatti qurramni xiqqaan jiraachuu danda'a. Sun akkuma eegametti ta'ee akka waliigalaatti gaafa laallu sanis adeemsaan wanni hiikamu akkuma jiru ta'ee hojiin kooriidara misoomaa magaalota Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kun hojii namoomaatti hojjetamaa jira. TPLF aangoon Pirezidantii Bulchiinsa Yeroo Tigraay seera waliigaltee Piriitooriyaan dura tureen dheereffamee jechuudhaan muudama kana mormeera. Waajjirri Ministeera Muummee Itoophiyaa immoo muudamichi bu'uura seera waliigaltee Piriitooriyaan kenname jechuudhaan
seera qabeessa ta'uu ibsee jira. Dhimmi kun TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti qocholloo ammeesseera. Hamza Hussein dabalatasaa qindeesseera. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad yeroo aangoo Pirezidaantii Bulchiinsa Yeroo fi Tigraay Leetinant Jeneraal Taaddasaa Warradeef kadheessaniif bu'uura seeraa waliigaltee Piriitooriyaatiin booda baheen waan ta'eef seera qabeessa akka ta'e waajjirri isaanii BBC'f ibseera. TPLF gamasaan aangoon Leetinant Jeneraal Taaddasaa dheereffamee waliigaltee Piriitooriyaa dura seerota ba'aniin akka ta'e ibsuun murtee mootummaa federaalaa kana mormeera. Ibsa roobii waajjira ministeera muummeetti kenname irratti barri aangoo pirezidaantichaa dheereffamuu ilaalchisee ka'eerame dambii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 yeroo waraana Tigraay ba'ee fi waliigaltee Piriitooriyaatiin booda ammoo shaarame ture. Waliigaltee Piriitooriyaatiin booda naannicha hoogganaa akka ture pirezidaantiin duraanii Geetaachoo Raddaa kan muudame dambii haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2017 baheenidha. Itti gaafatamtuun pirees sekreetariyaatii waajjira ministeera muummee Bilaneessiyyum har'a deebii barreeffamaan BBC'f ergiteen ibsicha irratti dambiin shaarame ka'eerame dogoggoraan akka ta'e ibsiteetti. Gama keenyaan kan uumame dogoggora eeruu irrattidha. Ni sirreeffanna ka jette Bilaneen aangoon pirezidaantii mootummaa yeroo Tigraay waggaa tokkoof ka dheereffame seera akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 ba'ee fi bu'uura bara darbe ittiin muudameen akka ta'e ibsiteetti. Bu'uuruma kanaan murteen aangoo dheeressuu kun seera qabeessa akka ta'e simteetti. TPLF ammoo ibsa isaa keessatti aangoon Leetinant Jeneraal Taaddasaa Warradee akka dheeratu taasifamuun murtee addatti ofumaan kenname akka ta'e ibsuun mormeera. Akka waliigaltee Piriitooriyaatti bulchiinsi yeroo Tigraay ka hundeeffamu qaamolee waliif mallatteessan lamaan TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti marii siyaasaa taasifamuun TPLF kanas eeruun mootummaan Itoophiyaa gocha waliigaltee Piriitooriyaa cabsuu raawwachaa ture itti fufeera jechuun himateera. Dambiin seera duraanii bakka bu'ee pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa filachuuf aangoon kan ministeera muummee ta'uu himuun waliigalticha irratti hundaa'uun marii geggeeffamuun akka ta'es eereera.